Oh, dhiifama. Obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaa gidduu kana qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabsiisee gadi ba'anii haasaa godhan tokko baay'inatti tolee isan fudhadhee dhufee mee haasaa isaanii waliin dhaggeeffanna. Qaala'insi jireenyaa waan asinitti himu ganaatti fufa. Itti fufa gana. Na dhageessanii? Nirmi baafadhaa ganaatti fufa. Itti jaallatamu. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Jabaadhaa qaala'insa jireenyaa kana mootummaan keenya irratti hojjechaa jira. Badhaadhinni irratti dalagaa jira. Waan tokko yaaddoon hin jiru. Kana keessaan baanaa miti. Akka itti fufa. Dhimmi keessaan baafadhaa itti fufa. Obbo Shimee. Obbo Ameen Jundi hojii keenyaa dhuga. Gorsaa pirezidaantii. Sababiin kana hundumaa immoo maanni. Meetti bufa. Oromiyaan ikkoo nama miiliyoona 1.4 dabala waggaatti namni nyaatu. Sinirree ganaadha dhalchinee garuu warri 1.4 dabalu gaariidha qabeenya keenya. Erga warra achi jiran kun hin dhalchine immoo meeqa ta'a gaafa isaan dhalchuu jalqaban amma 1.